mush nama ajjeesaa jechuu mush nama qabaa jechuu osoo hin ta'in shanyii xiyyaatu caala warra jeetu dhaadatee shanyiif shammi nama walitti jiru kunillee xallazamuu deema jechuudha marratti jechuus yalee. Maaliif jennaan dubbiin tun tababallataa dhufte achirraa waan ta'eefu warra zarii aynata 100 himanii maaliif jennaan namni tokko zarii ofiitiin jechuun miidiyaarra bahee xiyyaa caalaa kee akkasii isaa akkasii namni jaaraa 20 tokkoffaa keessatti mana isaa keessatti ol deebi'ee jireenya kee maal fakkaata jee jireenya isaa sirreessuu ifirratti jijjiiruu hojii isaa hojjetu tattaafatee of jijjiiree maatii isaa jijjiiree biyya ofiitiif dhaabbatu qaba malee jaaraa 21ffaa keessa gad deebi'anii biyyoota namni baratee jijjiiramu keessatti biyyoota namni maallaqa irratti argatu keessatti zariitiyyaa caala haabalu akkasii warri zariidhaan ta'anii gosummaa laayifii gubbarra ta'anii qamahaas ta'ee dhugaatis ta'ee akka barbaadanitti haasa'uun kana booda hin jiru akkasitti ta'uun kana booda wanti amma si ajaa'iburraani namni amala jawaarin beeku nagarraa abidja kanarra hoggaa meeqa jiraat inni ajaa'ibu masmaan qabu namichi masmee uttee tokko no sooyyoo wallahi laazim abbaa feete ta'e ani amma namoota tokko ol ba'anii waan hin taane haasan kasilaa dhiifama gaafatanii ummatu oromootu akkasuma dhiifama oo gaafatte kana sirna si gaafata seera si gaafata garuu akkuma ummata oromoon namatti itti rifateetiyyuu dhiifama jawaar kennallee atillee maxxansuu keetti seerri nu gaafatu gajettee dhiifama gaafatu qabdu ol baatee fokkorruun kun baay'ee nani jawaar immoo sin dhaga'u waan akkanaa inni immoo marrajaa barbaada marrajaan waan afaan keetii bahe viidiyoo eega isa bira ga'e jawaar maal godhuu danda'a maal godha ayisammaam sin dhaga'u maalifi afaan keetiin haasofte viidiyoo bira ga'e ati waan feetiifuu jedheeti ati qoosalleef jedhi maalilleef jedhi marrajaa malee sirratti hin duulu inni si galee sin qabu jechuudha. Ani ummanni kun akkamitti akka manka gowwaa ta'e ammallee waan hin taane haasa'u ajaa'iba. Rabbi isaan haa qabu wallahi warra miskiina miidhaa ture mara isaatu rabbi haa qabu. Nullee immoo waan dandeenyu takka nama nu keessa taa'ee biyya kana keessa taa'ee ollaa keenya jiraateetiin waan akkanaa dalagoo jiraate himanniifne dhugaa rabbi. Himanniif. Ummata gowwaa laa kabiraa moo maakii wanti tan ajaa'ibe keessaa tokko maali beektaa? Suuraan isaa maxxanfamee gadi ba'ee abiyyi suuraa irra kaatee kiingi abiyyi maali yoo abiyyiin faarsa maal abiyyi hattuu nama ajjeesu barbaada mootummaadha bar wallahi booletti kasii eegu dura abiyyiidha nama ajjeesee maqaan isaa yookaan immoo waan hin taane sabaaf saba walitti qoodee jedhu wallahi suuraa kee maxxanfamnaan tokkoffaaf booletti si eegan mi'a minne wannoo jalatti dhokachuudha bilisiginnaa deeggaraa ani arsiidha ani harargeedha injiru indalagu kun wallahi indalagu gowwummaa isaan amma akka isaanii politika dalagu isaaniiti abiyyi nama ajjeese haadha hiyyeessaa boochisi jedheetiin abiyyi hin deeggartaa sin dhiisu abiyyi jawaaruu jedhe bar abiyyi maal si fuusisa jedhe wallahi sin dhiisu tokkoffaa namni booletti seegu abiyyiidha abbaa feete ta'ii wallagga ta'ii jimma ta'e arsii ta'e wasla attamara ya dhokachuun hin jiru zamana kana waa jalatti dhokachuun gosa jalatti amma ahmad tolollee sun gabbaa'ee warri roobee warri baalee warri maalii gosa hoyuu waame dhagaallee argallee maa gosa keetu erge akka miskiina irratti gabbaa bar zamanni sun tarii jiraansi jechuudha namni kamiyyuu lola labsee miskiina irratti lola labsee akkasuma waan adda addaa asirratti dubbatee ganda ofii jala dhookatuun hin jiru ganda ofiitu baasee kanna jechuudha baasee kanna si galee maaliin kiyya gosti kiyya dhagaallee argallee wof hin jiru wanni akkasii wallahi hin jiru tokkoffaa immoo warri gadi baatanii nama arrabsitanii nama ajjeesitanii gandaan ganda ol buuftanii abiyyi king bilisiginnaa king maali jettanii viidiyoo irratti hidhatan eenyu foggoraa jirtan jechuudha. Abdiidha jiraama abdii dubbadha. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Akkam jirtan? Nagaa wallah alhamdulillah. Galatoomi makii nagalchuu keeti.
ati durallee nama arrabsuudhaan yookiin Oromoo adda qoqqooduudhaan fammastee miti nama quuqama Oromoo qabu osoo dhugaa Oromoo dubbattu as geette kana gochuun immoo wanti si qaanfachiisu tokko hin jiru itti boonta malee waa'ee Jowaar tuttuutee jirta. Namoonni baay'een Jowaar kana hin beekanii amma wiilii asii achi barachuudhaaf deeman. Jowaar kennaa Oromooti. Dhugaa Oromootu miskiinonni kun bara hedduu miidhamaa turan biyya san keessatti. Mootummallee inuma argaa. Konsilaa biyya san keessa jirtullee inuma agartii. Garuu rabbitu imimmaan haadhatee narraa haquudhaaf Jowaar kana afaan buuse dubbii kana. Amma namoonni baay'een ajandaa akka TikTokii kana se'anii Jowaar qabeetiin dhiisaa. Warri mootummaa keessa hojjettullee sodaadhaa fi amma dhimma kana hanga dhumaatti kadeemanii fi akka hojii takkarra hin jirre kana dura waan arganiif ofii isaaniitiif hojjetan Jowaarii fi miti amma kan hojjetaniif. Dhugaan miskiinallee ni baha. Hayxi miskiinallee ni baha. Bineeyyiin sunillee boolla fedhan keessa yoo jiraatan seeratti dhiyaatan yeroo tokko jechaadha. So warri waan kana sansalata kana keessa jirtan carraan isin qabdan harka kennachuu qofaama. Fedhii obboleessa Jowaar ta'e Jowaar kasidhiisu miti. Jowaar gandatti hirkatee yookiin sanyii warra tokko miidha jedhee nama akkasitti yaadu miti. Ragaa qabatamaa yoo sirraa qabaate obboleessa isaa yoo taate si maxxansuun isaan oolu seeratti si dhiyeessuun isaan oolu. Maaliif Jowaar jechuun nama Oromummaa tana nutti agarsiise gochaan. Nama saba Oromoo kan akkaan jaalatu, nama miidhama Oromoo eenyu olitti itti dhagahamu waan ta'eefi sodaa baay'ee keessa jirtanii warra keessanii makii ammallee warri calqabarraa hanga dhumaatti Oromoodhaaf hojjettan Oromoodhaaf quuqamtan ammallee waan dandeettaniin Jowaariin cinaa dhaabbadha. Wanti durallee konfidensiidhaan Oromoo gargaaraa turtanii Oromoodhaaf hojjettanii kana boodallee wanni isin sodaachisu tokko hin jiru. Waan dandeettanii viidiyoo awwaalama waggaa fedhe haa ta'u namni Oromoo miidhe seeratti dhiyaatuu qaba. Namni ilmaan Oromoo keessa miidhaa ilmaan Oromoo keessaa harka qabu waggaa fedhe haa ta'u seeratti dhiyaatuu qaba. So jabaadhaa waa baay'ee hojjettanii kana durallee kana boodallee Jowaar kophaa isaatii miti gargaarsa barbaada, informaationa barbaada, ragaa barbaada waan dandeettaniin cinaa dhaabbadha, sappoortii godhaa, hayxi miskiina haa ba'u. Imimmaan haadhatee nasan irraa haa qooru hin gayaa zaalimman seeratti haa dhiyaatanii adabbii gahaa akka argatan gochuudha qabna jedhanii galatoomii makii. Makii anis bu'aa wanni jechuu barbaade irra deebi'ee amma namoonni tokko baay'inaanii namoonni eeruun kenname kun hin qabamne umaan ta'uu boruu maalii ta'a maal jedha beeta wallaahi siin jedha maqaan kee takkaa kennamnaan mootummaa biyya kanaa ana keessa jiraate waggaa 10 ol jechuu waggaa dheeraa. Takkaa taargeetii attaanan waggaa 20 maan ta'eet. Amma namoonni tokko Jowaar amma maxxansee ammu fiiganii waan qaban itti fakkaata. Mootummaan biyya kanaa takkaa taargeetiin sitti kaa'amnaan inshaallah waggaa 100 as keessa jiraatu. Dhima si fuudha. Yeroo masitti eeggata hin jarjaru beeta. Amala akkasiiti. Kanuma keessa immoo makii galatoomii ulfaadhu obboleettii Tooqaanidha. Meeqooy warroonni baalageen tanaan dura asirratti nama arrabsanii maal jedhanii fammasanii immoo saba keenya rakkate wajjin kan miidhame qabuqa wajjin bara hedduu rakkataa turre taraan fammasuu amma keenya nu afamma fooloo nagoosime inyaan fammisa on inyaa xuru sawuu fooloo sigoosa amma barri saan saafu foolootti ol goistan itti moo nama fooloo godha jedhanii maal qaba yoo aboo namni nu kooblamaan saatana fooloo kun nama arrabsuuyyuu warri nama qabsootti jira dhagayi qabsoo malte warri nama arrabsuu hin fammase numoo warri amma hin dandeenyu amma saatana fooloo maalati asumaan fooloo nu godha itti amma saan saa foolootti hin dabbalessa keenya nu ara leelaa nagara waan biraanii jira birkanoon dee fooloo maarek maa waalu kan godhanii kanaafuu Abi amma baraabee jira barasin jira eenyuun na tuqaa jechuun hafee jira. Laa wallaa dhugaa eessi maakinoon indeessis warri as jala jirtan oolona nataasa achi bakka asirraan maadagaa calqu sitti amate wardeessi sinuu wal bare waggaa jaamu meeqa
akka kee ol bahin naasa'u fooloo na godha. Ta'an immoo qabsoo keetti fufi maakii galatoo bilfaadhu. Baay'ees kabaja. Baay'ee namas jaalladhu sirraayi obboleettiit gooti. Galatoomaa warri hundi Oromooti hundaa isin jaalladha. Yeroo deemu guyyaa biraa fooloo walitti deemna ishee. Dhimma fooloo irra taree jira amma boota gisee biraa. Gisee addunyaanis biyyittiinis laftiinis tiktookiinis nagaa qabaate.